qonna gannaa kana qophiirra jirra. Qophiin kanuma agartan kana makaasishiin raawwachaa jirra. Qonni gannaa kun nama guyyaa gurratee halkan dakkata. Kanaaf amma qophaa'aa jira. Sangaadhaan qonnuuf kan tiraantiriidhaan qonnu gidduu garaagarummaa bal'aatu jira jechuudha. Oomisha barbaadamu ga'aatti argannee maatii keenya nyaataan quubsinee gabaadhaaf illee dhiyeessuu akka dandeenyu nu godha jennee kallattii mootummaan gurmaa'inaan haa hojjetamu jedhuun gaafa hojjennu faayidaan isaa baay'ee olaanaadha. Kilaasteriin baay'ee bu'aa guddaa qabaa nu fayyada. Nus itti amannee kanaan duras immoo akkuma qonni sangaadhaan jammarree deebi'ee mootummaa immoo deebi'ee nu gargaaree sangaadhii irraa gara meeshaa tiraakteriitii nu dabarsee nu gargaaree qotaa jirra jechuudha. Kilaastera kana goree jira. Kilaasterri kun immoo eenyummaa muuxannoo walii jijjiiranidha. Muuxannoon kun immoo kan humna qabus kan humna hin qabnes kan dandeettii qabus kan dandeettii hin qabnes lafti kun immoo kalee adda addaan gaafa oomishamaa jiru kuun aga barbaade galchaa kuun aga barbaade fudhataa kuun aga akkuma lafti itti kenniteef fudhachaa ture. Barreen gaddaarraa barachaa nurraa ni bara baay'ee garaagartummaa qaba. Garaagartummaan isaa maaliif inni iyyuu of ibsa. Beekamaadha. Sanyii amma dandeenya xaa'uma dandeenya amma fedha keenya nu kennanee fudhannee ittiin xaqqabamaa jira. Amma immoo har'arra hojjettee ilaaltu kilaasteraan immoo muuxannoon namoota kana hedduu walitti dhufe lafti kun aga barbaadame qixa waan ta'e san calleechuu waan danda'amuuf inni kilaasteraa kun baay'ee murteessaa fi murteessaadha. Oomishaa fi oomishtummaa keenya dabaluu fi dhimmoonni afur baay'ee murteessaa jechuudha. Tokko qophii lafaa ta'e jechuudha. Qophii lafaa magoonu kun baay'ee murteessaa yoo karaa gahaa ta'e lafti hin qophoofne ta'e lafti hin qotamne ta'e oomishni bara dhufu eeggamu gahaan ta'u jechuudha. Godina Arsii godina baay'ee bal'aa fi potenshaala guddaa qabu. Ganna qofaan lafa naannoo hektaara miliyoona tokkotti siqu kan qotamu. Qellee Wallaggaan lafa hektaara miliyoona tokko ol qaba. Kana keessa amma kan bara kana qonnu lafa hektaara 381. Bara darbe lafa hektaara 376 qonnee oomisha kuntaala miliyoona 13.2 argan. Bara kana lafa hektaara 381 qonnee oomisha kuntaala miliyoona 13.4 argachuudhaaf hojjenne. Akkuma kabajamoo muummeen ministeeraa keenya yeroo baay'ee kaasan lafa qotamuu qabu hundiyyuu qotamuu qaba lafti tokkoyyuu agabuu ba'uu qabu kan jedhu san kallatticha fudhannee hojjechaa jira. Isa caalaa garuu namni qotuu qofa odoo hin ta'in lafa qoteerraa oomisha argachuu qabu dabaluun baay'ee murteessaadha waan ta'eef kana godhuudhaaf teekinooloojiin qonnaa keenya ammayyaa'uu qabaadha. Kanaaf tiraakteroota kana haala kanaan yeroo gabaabaa keessatti lafa guddaa qotuu danda'u. Dabalataan immoo qonna gannaatii fi arfaasaa qofa odoo hin ta'in jallisiidhanis kan hojjennu hin jira waan ta'eef isaaf jallisii babal'aa toora kanatti xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa turanii jiru. Akkasumas immoo lafa gammoojjii keessatti finnaa bishaan qabachuudhaan hojii kana akka deeggaru gochuun danda'amaa jira. Bakka kun hin danda'amnetti immoo paampiidhaan qotee bulaan ofiisaatii asirraa akka fayyadamu gochuun gahee guddaa taphachaa jira. Beekumsi qotee bulaa ofiisaatii hin jira. Isa garuu beekumsa ammayyaadhaan qorannoodhaan deeggaruun baay'ee murteessaa waan ta'eef wiirtuuleen qorannoo kun hojii kana akka deeggaran eksteenshiiniin keenya kana akka deeggaran gochuun gahee murteessaadha waan ta'eef sanyii filatamaa fayyadamuun xaa'oo fayyadamuun gabbina biyyootiifis oomishaafis dhibeewwan tokko tokko ittisuudhaafis gahee guddaa qaba waan ta'eef kanas akka gahee mootummaatitti fudhannee oomishtummaan isaa akka dabalu. Oomishtummaan Itoophiyaa sadarkaa gahuu qabu hin geenye. Kanaaf kanarratti xiyyeeffachuudhaan hojjechaa jirra jechaadha. Qonnaan bulaan keenya qusatee tiraaktera bitatee gara abbaa qabeenyummaatti ce'aa jira. Investoroonni nun akka mootummaatti ceesisnu abbootiin qabeenyaa nun ceesisnu qonnaan bulaa fi horsiise bulaa keenya jechaadha. Kanaaf bakki itti qabeenyi horatan bakki itti horata guduunfatan baadiyyaa qofatu hin taane baadiyyaas jireenyaaf mijataa taasisuudhaafis akka mootummaa naannoo Oromiyaatti yaadama haaromee jedhuun kan tajaajilli qonnaan bulaan horsiise bulaan tajaajila magaalaatti argachuu danda'u naannoo isaatti akkaataa inni argachuu danda'uun bal'inaan hojjetamaa jira.